Assalamu alaikum akkam nagaa jirtanii har'a maal isin agarsiisuu fedhe yeroo harki namaa barreessu qubee 6 ni jijjiira jechaadha. Harka namaatiin yeroo mana barumsaatti barreessan jechaadha qubeen 6 ni jijjiiraman. Qubeen xiqqaa jecha qubeen xixiqqaa keessaa qubeen 6. Mee qubeelee kana immoo ani barattoota keenya akkasiniif galuuf akka beekuu qabdaniif viidiyoo waraabee isin agarsiisa jechaadha. Okay. Jalqaba akkuma waliin beeknu jawwaala irratti kompiitera waan barraa'e irratti yoo agarre qubee A xiqqaa yoo agarru akka kanaatti jechaadha irra caalaan isaanii akkanatti barraa'anii jecha. Garuu harki namaa yoo barreessu qubee kun baay'inaan nama tokko yoo ta'e malee keessattuu namoota cimaa warroota digirii qabanu isaanumtinu baay'inaan ka fayyadaman ka mana barumsaattis baratan jechaadha. Qubee A xiqqaa akka kanatti baratanii jecha isinillee qubee tana akkanatti barreessuun illee nama mijataa yoo ishii tana fayyadamtan irra sinii jira jedhee abdadha. Waliigallee kun qubee A xiqqaa akkanatti barreessadha isiniin jedha. Katti aanu immoo qubee F xiqqaadha. Faan xiqqaa F guddaa wajjin garaagarummaa hin qabani jechaadha. Baay'inaan akkuma walumaanuu agarre qubee guddaa wajjin garaagarummaa hin qabu. F xiqqaan jechaadha. Xiqqummaan xiqqeenyuma isaa yoo ta'e malee jawwaala irratti yoo harki namaa barreessu garuu ni qaba moo hin qabu kan jedhamu ni qaba jechaadha. Akkanatti itti maran qubee F xiqqaa jechaadha. Namni warri harkaan barreessu akkasitti maranii jecha. Isinii galee qubeen tun ni jijjiiramti jechaadha harki namaa yoo barreessu. Kanaafuu F mataa irraatti maranii akka nama lakkoofsa 7 barreessuu sanitti immoo dugda walakkaan itti maranii jechaadha. Kun lakkoofsa 7 gochuumaaf Faan akkana dhaabaniiti mataa irraa fuudhanii suutaan sin agarsiisa akkasitti itti maran jecha. Waliigallee ka biraa immoo qubee G'dha. G yoo jawwaala irratti ilaalle G'anii fi lakkoofsi 9 baay'inaan walum fakkaatanii jecha garaagarummaa xiqqoo qabaatan malee haa ta'u malee G'anii fi lakkoofsi 9 baay'inaan wal hin dhaban. Yoo harki namaa barreessu akkam godhee barreessa G'aan akkana jecha gara gubbaatiitti maree jalaan illee itti maranii jecha qubee G. Qubee G gubbaa fi jalaan itti maranii jecha. Akkuma harki namaa ariifatuun garuu mariisa irratti daddabarsuu mara haa ta'u malee baay'inaan qubeen G gadiin illee akkasii jechaadha. Kana jechaadha qubeen G harka namaatiin barraa'u. Waliigallee itti aansee immoo qubee Q akkuma waliinuu beeknu Qaan yoo jawwaala irratti ilaallu akkuma tana qofa jechaadha. Kanaafuu harka namaa irratti immoo maaltu ta'a yoo jenne Q asitti dugda walakkaa kanatti itti maran jechaadha. Dugda walakkaatti itti maranii jechaadha Q. Isinii galee harka namaatiin yeroo barreessanii. Kanaafuu Qaan akka kanaa siinii galuu qabaan jedhee amanaa. Ka biraa immoo maali yoo jettanii qubee Xaan qubee guddaatii fi Xaan qubee xiqqaa xiqqummaan wal adda ta'an malee tokkumaa jechaadha jawwaala irratti. Kanaafuu harka namaatiin yeroo barraa'an akkasitti illee ni barraa'anii jecha. Isinii galee harka namaatiin yoo barraa'an suutaan sinii barreessa. Akkuma harka namaa ariifatuun barraa'uu danda'a garuu haa ta'u malee kanallee kunillee harka namaa irratti xaa'ii tahee fayyadamaa isinii hangalu. Ka biraa immoo kadhumaa immoo Z'dha jechaadha. Z qubee xiqqaa yoo jawwaala irratti ilaalle Z'n qubee guddaatii fi Z'n qubee xiqqaa baay'ee waliin dhabanii jecha. Kanaafuu yoo wanni irra barraa'u garuu qubee xiqqaa Z'n akka kanatti barraa'a. Lakkoofsa 3 akka nama barreessuu san irratti itti maran gara jalaa kanaan fuudhanii jecha. Isinii galee akka nama lakkoofsa 3 san irratti gara jalaatiin fuudhaniitti maranii kun Z'dha isiniin jedhee. Kanaafuu barnoota kiyya har'aa
asumatti as xumureen jira nagaan naa jiraadha.